Manguddoonni Oromoodhaa dhiyeenya kanaatiif gara magaalaa Finfinneetti imalanii turan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif wal dubbisuuf deeman osooniif waliin argin jiraachaadhaa akkaniif jiran Finfinnee dubbatan. Dhiyeenya kanaatiif daangaan Oromiyaa kan saamamaadhaa jiru naannoo Somaaleetiin aanaaleedhaa fi godinaan dhiyeenya kana naannoo Oromiyaa keessaa baasanii Somaaleen hojjete irratti manguddoonni kunneen didaadhaa kan jiran yoo ta'us Yeroo immoo tarkaanfiin dhiyeenya kana Somaaleen fudhatte hundinuu hin ta'u jechuun manguddoonni Oromoodhaa kan godina Booranaa mormaa jiran dhiyeenya kanaatiif immoo gara magaalaa Finfinneetti imaluun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin akkaniif waliin qunnamanii himan. Yeroo immoo manguddoonni kunneen torban lamaaf kan magaalaa Finfinneedhaa jiraachaa jiran yoo ta'u yeroo immoo naannoon Oromiyaadhaa lafti isiidhaa osoo saamamaa jirtu akkamiin keenyaa jechuun manguddoonni Booranaa lafaa ka'anii falmiirra jiran. Uummata miseensonni caffee ammaan duratti gaaffii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif dhiyeessaniifis deebii quubsaa waan hin argataniif daangaan lafa Oromiyaa guutuun akkaan sarbamaa jiraachuu isaanii dubbatan. Magaalaan guddoon Oromiyaadhaa kan taateedhaan godina Booranaa Moyyaaleen akkamiin saamamtii jechuudhaan dargaggoonni Oromoo bakka jiran mararraa hiriira bahaa jiru. Garuu immoo naannoo Somaalee haaluma kanaan lafa kanarratti istiraateejiidhaas ni hojjenna wantoota adda addaa akka barbaachisanii ni hojjenna jechuun dubbatama. Moyyaalee jechuun lafa seenaa guddaa qabduu fi lafa istiraateejii hulaa galaana Oromoodhaa yoo taatu Moyyaaleen lafa Oromiyaa keessatti kan jirtu yeroo amma duraatiifis waggaa lamaan dura mootummaan naannoo Oromiyaadhaa bulchiinsa magaalaa godhee bulchiinsaa fi akkasumas waajjira bulchiinsaa hunda erga inni itti godheef lamaddii immoo deebi'ee gubbaarraan mootummaan naannoo Somaaleedhaa malee bulchiinsa haaraa mataa gubbaadhaan wayita fidutti manguddoota Booranaatii fi hawaasa Oromoo birattis akkaan mufachiise. Ufannaa kanaa irratti ilaalchisee immoo hayyoonni Oromoo biyyoota garaagaraa irratti argamanis lafti Oromoodhaa kan saamamaa jirtu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaadhaati jechuun qeeqaadhaa jiran. Lafoonni kunneen immoo naannoo Somaaliidhaa dhiyeenya kana beekumtii guddaa itti kennaniifii jiran kun lafa Oromoodhaa ta'uu isiidhaa kan mirkaniilettis mirkaneeffanneeti jira jechuun hayyoonni Oromootis beeksisanii jiran. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa fi akkasumas itti aanaan isaanii dhiyeenya kana deebii tokkollee kennuu dhabuun isaanii kan Oromoota guutuu mufachiisee jechuun dubbatan. Daangaan Oromiyaa immoo godinaaleen akkasumas Somaalee irratti aananii fi gara naannoo Amaaraa irratti jiran kanneen gara isaaniitti argaman guutuun isaan jala galanii waan jiraniif manguddoonni kunneen immoo har'aan tana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waliin marii taasisuuf wayita isaan magaalaa Finfinnee galanitti nama isaan dubbisu dhabuun hanga torban lamaatiif osoo ijaan wal hin argin magaalaa Finfinneedhaa jiraachuu isaanii dubbatan. Garuu immoo dhiyeenya kana irratti yoo ilaallu manguddoonni naannoo Somaaleetti irraa argaman aaruu lafa isaanii kan aanaaraa fi godina wal jala galchuu isaanii ilaalchisee dhiyeenya kanaatiif isaan irratti hirmaatan san diduudharraa kan ga'an achi dhaquudhaan magaalaa Finfinneetti mootummaa federaalaa Dr. Abiy Ahmed waliin erga marii gaggeessanii bakkattii duraatti akka deebi'uuf jechuun mootummaan isaanii irraa if duuba deebi'uu isaanii mirkaneessanii jiran.